jabaan jarri kun bakkee ta'anii hawaasa tajaajilu ta'uu dhimma balaa koovidii amma ka'e wajjin namoota hawaasa kana deeggaruu danda'udha waan ta'uuf namoota gaggeeffamuu qaban waan jiru fanni. Xumurreedha wantoota xumurreen qabaa waan jedhu kaasa boodii wantoota ragaa namaasii ragaa sanadaas maal isinii qorachaa jira jala immoo guyyaa 10 gidduutti hojii bal'aan hojjetamuu hin danda'ama ture yeroo ammaa nama dabalatama kennamuu qabu kan jedhu kaan jiru maseerichaa wajjin bal'ine manni murtii galmee fuudhee ilaalee jalqabbiin jira waan ta'eef yeroo beellama guyyaa 10 dabale. Haala qabiinsa shakkamtootaaf maatii waliin wal argaa jiraachuu fi dhabuu isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu ogeessi seeraa obbo Taayyeen. Joonson poolisii magaalaa ana tokkoffaa iddoo jedhamudha. Ana tokkoffaan sun ana lammaffaa iddoo foollee haqaa. Yeroota kana madaalaa qulqullina achi jiru maal wajjin wal jedhee gaaffii qabatanii sirrii. Oromoo poolisii waan qabuun iddoo qabu. Sadarkaa achi waan achi jiru affeeshaa achi jiru jechuudha. Ani dhagee dubbiseera maatiinis beektaa iddoo nama qajeelcha magaalaa aanaa keessaa baatanii gara godinaatti ol fidanii maatiinis dhaqanii dubbisaa jiru. Karaa kana kamiin qaban tokko mirgi jiraan kenna tokko namni abukaatoos argachuu qaba maatiis argachuu qaba wantoota mana iddoo to'atame sanitti argachuu qaba sammuu argachaa jiru. Aadde Burtukaan Addaluu haadha warraa Dr. Adulaa Baqqalaati waa'ee hidhaa abbaa warraa isaanii fi barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa kanneen biroo ilaalchisee waan jedhan qabu. Kan mootummaa kanarraa dhaga'amaa ture ragaa qabannee utuu poolisiin hiniinu kan jedhu irra deddeebi'amee dubbatamaa ture haa ta'uutii garuu wanti mul'achaa jiru kana faalleessuudha. Ragaa tokko malee utuu waa tokko irratti hin argamin jiru yeroo qaala'insa jireenyaa baay'ee ammaatee namni jireenya mataasaa wajjin bu'aa bahii keessa jiru kanatti jiruu baruuf barsiisuu yeroo gaggeessaa jiran kanatti ituu ragaa qabatamaan tokko hin jiraatiin nama tokko hojii isaaniirraa lafa isaan jiranii maatii isaanii jeeqanii qabanii kun gaarummaan isaa hoomtuu natti hin mul'atu bu'aan inni buusuuf natti hin mul'atu. Kana keessatti namni gararamuun waan baay'ee nama gaddisiisuudhaan jedhaan akka kootti maaliifi amma gaafa hundumti kun hidhamu hojjetaan mootummaa yuunivarsiitii tokko namni 10 guyyaa tokkotti gaafa hidhamu hojiin akka karaatti dhaabbatu jeequmsi akka ka'u sababa akka ta'u sababa duwwaayyuu miti maatii akka jeequ xiinsammuu namaa akka miidhu beekamaadha. Kana hundumaa utuu quba qabaatanii jiranii nama nagaadhaan manasaa jiraatu dhugaadha yeroo hammaataa fi yeroo koovid jedhamee namni manuma mana taha jiraatu of eeggatee ofaa eeggatu dhukkuba kanarraa yeroo jedhamutti nama kana sanuummoo xiinsammuu haala miidhuun xiinsammuu ijoollee keenyaa haala miidhuun akka kanatti dararuun isaanii baay'ee natti dhaga'ama. Kanaaf jechuudha. Tokkoffaa akka bu'aatti mootummaa kanaaf bu'aan ni buusan natti mul'atu maaliif ogeessota isaa hidhee mootummaan tokko bu'aa argata jedhee hin yaadu. Amma of beekutti immoo wanta inni kanatti hirmaate jedhee hojii isaarraa kanas hojii baruuf barsiisuuf yeroo aangoo qabus wanta hirmaate ija kootiinis qabatamaanis beeku qaba jedhee waan an yaadu hin qabu waa tokko kana jechuu hin danda'u. Dhimma kanarratti akka deebinuuf kennaniif gara hooggantoota poolisiif waajjira haqaa magaalaa Jimmaatti irra deddeebiin bilbilee turrullee eeyyamamoo hin taane yaaliin hangawoota koomishinii poolisii fi biiroo nageenyaa Oromiyaa dhimma kanarratti bilbilaan argachuuf irra deddeebiin goonillee ammaaf hin milkoofne. Abukaatoon shakkamtoota obbo Taayyee Damsee poolisiin waan qorannoo hin xumurre jedheef manni murtii guyyoota 10 akka kennuuf gaafatee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti hidhattoonni siviilota meeshaa waraanaa hin qabne ajjeesanii jechuudhaan jiraattonnii fi warri ijaan argan dubbataniiru. Biiroon tasgabbiitii fi ijaarsa nagahaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuztu kana godhe jedhee himata. Naakoor Malkaatu gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa hafu dubbatanii fi akka ijaan argan himan obbo Maatii Mulaatu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee nageegumsaa mootummaa fi qabeenya irrattillee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenya achumatti dhiisnee baanee jedhu. Kan dhufee kadhamaa galee barreessisaa kuni gosti isaan godhan ba'aa qalanii haadha qalanii ijoollee xixiqqoo immoo bakkee irratti miila fa'aa qabanii ta'uu dhufuuf uummata kamiyyuu deemuu hin dandeenye makiinaan hin tajaajiltee jira. Uummati ta'e halkan nama cabsee kan ba'ee jira. Dajji booddee namni nama akkamii akka du'e dhugaatiin isaaniis yookaan lakkoofsi nama du'e waan baraman jiru bukkee ta'an.
maal barbaadu sinirraa maayini fedhiin isaanii maaf kana godhan. Jarri kan isaanii barbaadan akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bulchuu waan jedhamudha. Ambulaansii sadii ture ambulaansii sadan buufanedhanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatanii reeffi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaatu jira. Amma eessatti argamtu sinaala maalii keessatti argamtu? Ani ijoollee muka wajjin nan qadame deemee gafeen biraadeen ijoollee koo wajjin badhattee bahee bakki booddeemmoo kan nageellaa akka kanammoo namoota baay'ee warri kaan caakkaan ta'anii warri kaan immoo miidhamanii warri kaan immoo manii lubbuun kan affanamanii achi keessa jiranmoo namoota hedduutu jira akka odeeffannooti. Dubartiin sababaa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaan dubbatan. Yeroo ammaallee firootatti dhiyeessuu dubbatanii jiru. Ganama sa'aatii naannoo 12 ta'a bakka dhugaatiin banamee mana keessatti waan falannu dhabnee as dhokannee achi dhokanneetu muka qabannu dhabnu sidaan waradaa maka iddoon kaane qoncoo iddoo jedhamu kaane jaakkaama keessa kunnee jaalattii galte. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan rasaasumaan rukutanii igaanuun hin baane baay'ee isaa yeroon kaan immoo mana cabsaa yeroo manatti namaa yeroo saamaa yeroo nuun yeroo sanatti furmaata keenya wallaallee irraan gadee makkillaa irra utaallee barraarree mabaane yeroo sana dhukaas immoo xinnoo ishee sagganama barii sana jalqabe akkuma cabbiitti roobaa qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nu qalu qooda mana kana keessatti utuu ija keenya ilaalluu qaba qalamnu immoo kottaa dhiisaa abbaa malaakuu fi ijoollee nama lama kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nu qabachuu wayyaadeen caakkaamatti furadhee galee achirra bahee baane sokke. Amma eessatti argamtu? Maal keessa jirtu amma? Amma Mandii irraa naannoo Duwwaa 3. Amma wantichi iddoo man qabanne nuuni dhimminni mana malmaatti baqannee akkuma ittiin waan tokko furannee baane feestaanii tokko waan wayyaa qayaran nu qabnu namootuma dhufnee bira jirru sanatu wayyaa fi kanuma isaanii nuu kennanii manuma sana jirra. Amma namoonni inni kaan caakkaa keessa jira inni kaan karaarraa dhufaara inni kaan jaalatti geereedu kusataan dhufaaru baay'ee isaanii. Hoogganaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Albooroo haleellaan kun kaleessa barii sa'aatii 12 irraa jalqabamee raawwate kanneen haleellicha raawwatanis hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen jedhamanidha jedhan. Namoota nagaa malee qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa irrattis akkasuma haleellaa raawwataniiru jedhan. ንብረት ላይ እና በጾታ ላይ እና አካባቢ ማህበረሰብ ላይ ጉዳት እንደደረሰ ይታወቃል። Qabeenyarra qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa fi qaamolee hawaasaarraa akka miidhaan ga'e ni beekama. Qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa wajjin farreen nageenyaa kunneen wal waraansarra waan turaniif miidhaa qaqqabe adda baafachuu hin dandeenye. Jarri kun guudeen jarri jedhaman kunneen warra uummata Gumuziin bilisa baasnaa jedhanidha. Keessumaa dargaggoota dhalattoota Gumuz ta'an farra nagaa ta'uun Matakkal keessatti rakkoo uumaa kanneen turanii isumatu itti fufe jedhan. Hidhattootni guudeen kunneen haleellaa kana sababa raawwataniif yoo beekaniif gaafatamanii obbo Abiyoot akkas jechuun deebisan. Fedhiin farreen nageenyaa kun biyya diiguudha. Rakkoo Matakkal ture gara Kaamaashii fiduun nagaan akka dhabamu gochuudha. Waan hidhi haaromsaa Beenishaangul Gumuz keessatti hojjetamaa jiruuf hidhi haaromsaa akka hin ijaaramne danquudha kan karoorfatan. Haleellaa raawwachuun lammiilee nagaa miidhuuf ajjeesuudha kaayyoon isaanii jedhan. Haleellaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffatee geggeeffamee jedhamee wanti ka'e garuu dogongoraa sababni isaa hidhattoota saba Gumuz gocha isaanii morman irrattis haleellaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru. Obbo Abiyoot hidhattoota kanneen irratti waan tarkaanfiin fudhatamaa jiruuf hangam isaanii akka ajjeefaman akka madaaniif akka harka kennan beekuun hin danda'amu jechuun ibsanii jiru. Hoogganichi osoo namootni Seedaal keessaa buqqaan hin deebifamin hojii tasgabbeessuuf rakkoon nageenyaa uumame akka gara bakka biraatti hin ceene hojjetamaa jirallee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Himannaa mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz irratti dhiyeessuuf hooggantoota guudeen irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin nuti goone ammaaf hin milkoofne. Naannoodhuma kana godina Matakkal aanolee garaagaraa keessatti haleellaa hidhattootni ji'oota muraasa dura raawwatan jedhameen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi heddummoonni buqqa'uu gabaafamaa ture jira. Bulchiinsi koomaand poostii rakkoo kana fura jedhames achitti hundaa'uun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. An dhaggeeffachaa jirtan Sanbataaf Dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti ansinii dhiyaatu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirba artiist Salaam Alamaayyoo intala ishee wajjin sirbite milkiitoo jedhu dhaggeeffannee sagantaa afetti deebina.
Lama lamaayyuu galateeffannee gara qophiitti aanutti dabarra. Kitaabni Afaan Oromoo bu'uura barreeffama Afaan Oromoo jedhu Askaala Tarrafaatiin barreeffamee sanbata darbe eebbifameera.
Barreeffama afaan Oromoo jaarraa 16ffaarra jalqabee jiru irratti akka xiyyeeffatu dubbatan barreessituun tuni gabaasa guutuudhaaf Haaydaamtoo. Jalqabbii barreeffama afaan Oromoo irratti yaada garaagaraatu jira. Qubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota ani barsiisuuf jedhan Aadde Askaaleen. Kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ka'aniif deebii barbaachaaf barreeffamee jedhan. Kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannoo gaggeeffame. Qorannoo gaggeessuudhaaf wantoonni akka kaasan ijoon sadii jiru. Tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu afaan Oromoon ture. Yeroon barattuu afaan Oromoo ture wantootaan deebii itti argachuu barbaade deebii osoon ittiin argatiin hafedha. Inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture. Barsiisuu afaan Oromoon ture. Barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu. Maddi qubeellaatiin maali jedhanii gaafatu. Qubeellaatiin yoom barreeffamuu jalqabee jedhaniitiin gaafatu. Kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirra yookaan immoo uummanni Oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irra gaaffii guddaa natti ta'aa ture. Kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessee jechuudha. Inni sadaffaa hojii kana akkuma hojjedhuuf kan na kakaase seenaan afaan Oromoo kun yoo ilaalte isa kamiin jedhas jechisiisa. Ani amma qabarsiiftuu afaan Oromoo tokkotti qubee eenyutu jalqabee inni tokko Hayilee Fidaadha jedha. Inni tokko Onesmoos. Inni kaan immoo Sheek Bakirii Saphaalooti jedha. Sheek Bakirii Saphaaloo qubeelaatiin barreessuu jalqaban utuu hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 boocanii naannoo Dirreedawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turanidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akkamittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa ogbarruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuuni dhuma 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha. Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan Aadde Askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru. Bifan ittiin odeeffannoo argadhe bifa gurguddoon lamaaniin argadhe. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameeni muuxannoo dandeettii qaban iyyaafatan isa tokko bira yoon ga'u inni tokko qaama biraa naafeeruudhaan biraan ga'e inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kun salphaatti iddoo kana argachuun baay'ee cimaa. Maaliif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e doyii Oromoo ishee jalqabaarraa hubadhe kitaaba kana akkuma simbira ga'eenii gaafa dubbistani gubaa jedha. Seensa isaarratti sababa gubamuuf dubbise. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffamee yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabi sunis qabamee gubama ture. Nama sanarraan dubbisee namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame illee yommuu itti hidhamu ture jechuudha. Kanaaf naannoo kana keessatti badaa hin argatu. Siiqaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaan naanna'e jechuun nan danda'a. Wallaggaa deemeera, Ciroo dhaqeera, Jimmaa deemeera. Bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan dhaabaluun jira jedhu iyyafataan fidaan jennee dhuunfaadhumaanin gara sana deemanii argachuu danda'e. Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru. Barreessituun kun kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaan jedhan. Turtii ji'a 2-3 booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye. Eessatti argaa maqaa dhaga'u fidanii naa kennanii isaa fidanii Jarman laayibarii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uu fi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibarii Jarman keessa kaa'u isa keessaan sii fide kitaabota kana ji'a tokkoof dubbistee deebisanitti laatta gaafan deebi'u immoo ittiin kennaanaan jedhan. Egaa kitaaba 18 ji'a tokkotti dubbisanii xumuruu hin danda'amu. Kitaaba gaa waggaa 331 duraati kan isaan naa kennanii kitaabni kun dulloomaadha. Suura isaa amma danda'ame keessa deemee kakaaseen akka kanattiin hin barreessaa ture jechuudha. Odeeffannoolee waa'ee afaan kanaa duraa duubaan akkamittiin sadarkaa isaa irraa kanallee akka ga'e akkamittiin yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka qubeellaatiin guutumaan guutuutti afaanichaaf filatame illee odeeffannoo naa kennanii ituu na wajjiniin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaanii kana hojjedhee jechuun barbaada. Qabiyyee kitaabichaas tarreessaniiru
Addaas Kaaleen. Tokko barreeffamoota afaan Oromoo bara 1982 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin duraa yeroo weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubee laatinii jijjiirraa tokko malee afaan Oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatinii akka har'aa afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate fi rakkoowwan qubee yemmusii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isa irraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha. Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroorraa wanta adda taasisa jedhan ibsaniiru. Kitaabota barreeffaman irratti adda kan isaa taasisu jalqaba irratti qorannoo irratti waan hundaa'eef kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu outline isaa adda baafatanii rifaansii isaaf isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture. Inni kun garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame. Qorannoo maal? Barreeffama afaan Oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame tun ta'ani gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kun gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa immoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammatee waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kun qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a. Jechuun kitaabni kun kitaaba isa dhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a sirreeffamuu danda'a waan itti dabalamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo kitaabni kun maal ta'a akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a. Kuni kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada. Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba. Barreessitoonni dubartootaa ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiisan jajjabeessuun hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kun daandii saaqaa jedhan. Kitaabonni afaan Oromootiin baay'een barreeffaman jiru garuu baay'een isaa kitaabonni afaan Oromoo gabaa keessatti deemuu irratti hanqina guddaa waan qabuuf namoonni baay'eenis kitaaba bitanii amalli dubbisuu nurra jiru kun baay'ee gadi bu'aadha. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara barreessuutti namni dhufanii jiru. Namoota jalqabu deebanii keessaa ba'u. Keessattuu immoo gama dubartootaatiin olaallee barreessitoonni dubartoota afaan Oromoo irratti barreessan baay'ee muraasa. Kanaaf kuni kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora. Akka nuti caalaatti hojjennu taasisa. Keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taati jedhee yaada. Maaliif qorannootiin waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda barreessanii kitaaba kana caalaa ta'u malee yoo kanaa gaditti dhufan gabaa keessa seenuu waan hin dandeenyeef gabaa keessa seenuuf uummata bira gahuu fi caalaatti of qopheessanii qulqulleessanii akka barreessaniif karaa saaqa waan ta'eef fakkeenya gaarii taate jedhee yaada. Barreessituun kitaaba kanaa namni waa barreessuuf dubbisuu qaba. Dubbisee immoo dhaloota boriif maal dhiiseen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qabaa jedhan. Hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qabachuunis dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu an har'aa asirratti raawwata.